hordoftoota koo jirra jirtu isiniin jecha warroon amantii biraa hordoftan shamaa harka fuunee jirra jirtu hordoftootaaf daawwattoota kabajamtoota maatiin koo marti keessanii jirra jirtu isiniin jecha baga ramadaana keessa ramadaan kariim warroon amantii musliima ramadaanni kun kan gammachuu kan keerii isiniif haa ta'u bagattiin isiniin gahee ramadaana bara 1446 rabbiin ramadaana gammachuu kan milkii kan itti milkooftan isinii haa ta'u kan bilaasha tsoomtan osoo hin taane kan itti keerii argattan rabbi isiniif haa taasisu isinii jecha hordoftootaa fi daawwattoota kabajamtoota irra maal qabattee dhufte oonaan jettan har'a ammoo akkamitti akka jeelii godhan isin agarsiisaa karaa salphaadhaan yookaan immoo sa'aatii muraasa keessatti daqiiqaa muraasa keessatti akkasiin gootanii hordoftootaa fi daawwattoota kabajamtoota hundi keessaniyyuu ramadaana gaarii isin haa ta'u warroon amantii biraa immoo bakka jirtan kan geenye rabbi isin bira haa jiraatu viidiyoo koo laayikii sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaadha koomentii naa barreessadha viidiyoon koo gabaabaadha inshaallah kun jeelii burtukaanati yookaan immoo ooreenjii jeeliidha burtukaana walumaa galatti kuni diimaadha maashaallah tabarakallah wallahi iddoo tokko namatti tola inshaallah hordoftoota daawwattoota kabajamtoota koo iddoo kanatti wanta itti naqu ittiin oliin gahu quloo qopheeffadhee jira kun saayinaadha kun kan ittiin naqu jedhu dammoo asitti naqaa qodaan kun baay'ee tokko bareeda akka kana jira maashaallah yeroo jeelii keessaa naqanii akkuma kanatti bahaa jechuudha tolee yaani roga godhatee bahaa jechuudha jeeliin akka hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo guddaa fi xiqqaadha wallahi iddoo tokko namatti tola akka hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo tuttuun keessan hanga dhumaatitti na waliin yaa ta'u hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo namoonni hedduun jeelii bishaan ho'atti bishaan abiddarratti danfistan yookaan abiddarratti gootanii inni abiddarratti hin ta'u jechuudha maaliif jennaan jeeliin kun amma habbaa tokko kana lamaanitti bishaan burcuqqoo afur bishaan ho'atti naqxanii akkattan godhuun na duuka bu'aa nu wajjin hordofaa. Wow, hedduu tokko bareeda. Amma ani bishaan abbaa lamaan godhe sukkaara qabaa waan hunda of keessaa qaba hin barbaachisu jechuudha bishaan itti dabaluu sukkaara itti dabaluun hin barbaachisu inni iyyuu sukkaara jechuudha na amma bishaan ho'aatina kinoo akkuma isin argaa jirtan bishaan ho'aatti godha abiddarratti gootanii jechuudha. Burcuqqoo afur godhu yoo lama gootanii burcuqqoo afur yoo immoo tokko gootanii burcuqqoo lama qofa kanuu namaaf hin godhe maashaallah sirriitti akkana rukuttanii jechuudha hanga daqiiqaa 3 sirriitti akka inni wal nyaatu. waan daqiiqaa 3 wayii akkanumatti rukuttan sirriitti. Kenoo sirriitti akkanatti sirriitti rukuttanii yeroo inni hormaatee maashaallah hamma hormaatee jira. maashaallah akkasitti asitti nannaqannaa jechuudha maashaallah.
hordoftoota fi kabajamtoota koo amma immoo kana goona diimaa kana goona burtukaanii goona lafa godhe kunis lama bishaan akkuma jalqabatti itti naqannee ammas lama afuritti naqanna burcuqqoo afuri yoo lama ta'e afuritti godhattan yoo tokko ta'e lamatti godhattan anche se non sto tappato deebina kala sama egaha inshallah penalty أنا ما ولي تراث ننجلة ما شاء الله akkasii hordoftoota fi kabajamtoota koo maashaallah tabarakallah maashaallah kana fakkaata wallahi hedduu tokko namatti tola yaani karaa salphaadhaani duraan abidda irratti ganaa taabii guddaa yookaan immoo sa'aatii hedduu namarraa fudhata amma immoo akkasii miti maashaallah akka kana waaw hedduu tokko namatti tola bareeda maashaallah yeroo isinitti tole like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha